Ten. Naa deebisi. Gaaffis gaadha qofa naa deebisi. Hin dhalate jechuun waan hin jirre tokkotu argame jechuudha moo duruu hin jira jechuudha. Hin jira jechuu ta'e definitionii kana isaa akka argatte baasin agarsiisa. Ragaa. Okay, daqiiqaa kana godhe. Okay, macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 30 akkana jedha. Boqonnaa 8 lakkoofsa 30 yeroo isa dubbatu jechuudha. Ingiliffaan si dubbisa. 8:30 macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 30 kana qofa si dubbisa. Achiin booda ka jiru on yeroo dubbisu on daqiiqaa cadhiftanii dhaabinaa. Dubbisaadhaa itti fufuu qaba waan ta'eef. Ragaa dubbisaaf waan ta'eef. Jalqaba irraa turuu isaa akkamitti arginaa? 30 irraa Ingiliffisaa akkana jedha. Ingiliffa yeroo dubbisu. Akkana jedha. Qoy. Jalqaba isaa turuu siin gaafanne. Jalqaba irraa turuu siin gaafanne. Jalqaba irraa turuu siin gaafanne. Gaaffiin kiyya hin dhalate jechuun waan hin jirre tokkotu argame moo duruu kan jirudha siin jedhe. Duruu kan jiru jette ragaa baasin agarsiisi. Dhalate jechuun duruu kan jiru kan jedhu ragaa. Lakki immoo hin dhalate jechuun yeroodhaa booda dhalate yoo ta'e immoo walii gallee dabarra. Tumurtee? Yeroo wanti jedhamuyyuu ka uumame Yesuusiini uduu yeroon hin jiraanne dura dhaqanii irraa dhalate. Dhalate jechuun maalidha? Dhalate jechuun maali? Hin dhalate jechuun keessaa bahe yookaan ammoo irraa dhalate. Naa kennu dikshinii. Okay, hold on gaafii kan kee. Maalirraa argatte ragaa naa kennu. Okay, gaafii kan kee dhaggeeffadhu. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa tokkorraa maal jedhaa? Begat and the begotten of him jedha. Begotten of him jechuun hin gaafanne. Hin dhalate kan jedhu hiika isaa natti mi jedhee ragaa macaafaa qofaatti qabattee qabaan hin dabarra khalaas. Dhiis hin dabarra. Hayyee. Kan biraa? Okay, Mubarak. Daqiiqaa Mubarak sirrii miti. Abdiin qajeelaa jiru. Mubarak sirrii. Yesuus Kiristoos. Irra deebii gaafii. Yookaan. Irra deebii gaafii. Yesuus Kiristoos ofii gurra kanaa kennu dhaggeeffadhu please daqiiqaa kiyya. Yesuus ofii isaatii waan tokko uume jedhee dubbateera. Mataa isaatiin ani waa uume jedhee dubbatee. Baay'ee gaarii. Kiristoos immoo akkana jedha yeroo dubbatu gaafii kan keetiif. Ani ofii kiyyaaf ragaan bahu ragaa naaf dhaga'u. No. Ani jedhee moo hin jenne jedhe. Jedheera yoo jette ragaa naa kennite. Hin jenne yoo ta'e hin dabarra. Jedheera jedhitii san booddee ragaa naa kenne. Yesuus Kiristoos ofii uumeera jedhee dubbateera. Kiristoos kan inni dubbate ka abbaa hundinuu kan kooti kiyya hundinuu kasaa jedhe malee ani nuume jedhee kallattiidhaan kallattiidhaan. Gaaffiin koo kanaa miti gaaffiin Yesuus Kiristoos ofii waa uumeera jedheera. Hin jenne. Allaqaayyee. Kabira gaaffii arfaffaa. Waaqayyo jalqaba hojii isaatti hojii isaa isa bara baraa dura hundumaa durana uumee jedha. Fakkeenya boqonnaa 8:28 irratti Yesuus Kiristoos uumamaa. Tele maal jette? Hiikkaa afaan Oromoo jettee maqaa meeqamee taatu. Afaan Oromooti sun dogongora afaan Oromooti. Afaan Oromootiin dogongora akkasitti hin uumamne Kiristoos. Kanaafuu macaafni qulqulluun meediin Oromiyaa jennee dabala tole galatoon. Dogongora afaan Amaariffaallee Ingiliffaallee Kingdom version hundumaa. Daqiiqaa kiyya. Gaaffii jaaffaa shanaffaa sagalee waaqayyo fedha waaqaan ala waa gochuu danda'a. Tokko kan inni waaqayyoof tokkuma waan ta'eef hin godhu hin godhu fedha isaatti ala wanti ta'e hin jiru qarallee na gaafatteetta kan. Yesuus sagalee waaqayyo. Na gaafatteetta qarallee. Yesuus waaqayyo. Aniif abbaan tokko. Aniif abbaan tokko waan jedhuufi. Please xumureera. Waaqayyo sagalee malee waa tokko gochuu danda'a. Waan hundaa ka godhu sagaleedhaan kan inni godhu karaa ilma isaati ka waa hundayyuu godhu. Sagalee malee waaqayyo waa wanti ilma isaatiin ala godhe tokko hin jiru jedha. Macaan godhu. Isaan wanti godhe tokko hin jiru. Kanaaf waaqayyo ofii isaa ta'uu danda'e waa gochuu hin danda'u jechuudha. No, ilma isaatii waa hundumaa kan inni godhu. Xumureera. Eshi. Hibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አሳነስከው የክብርና ምስጋና ዘውድ ጫንክለት በእጆችም ስራ ላይ ሾምከው ጀ ሆጂ አርከሳ አራት ከን ኢየሱስን ሹሜኝዳ አባ ተናፉ አባን ኦፊሳት ኡሜኬ ዋኑ መረት ኢየሱስን ሾሜቹ ወንጌል ማቴዎስ በቆና 28 18 irratti aboon waaqarrattillee lafarrattillee naaf kennee ragaa fayyadu abbummaa qafnatu no ani gaaffii koo no naagaleen deebii koo waaqayyo uume kee Yesuus Kiristoosiif aangorratti kenne miti kan uume garuu waaqayyo waan uume hundumaa abbaan karoorsaa yoo ta'u karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoosidha wanti hundinuu fiixaan qabee jechuudha. Kiristoos ala wanti tokko hojii harka kee irratti jechaa jira. Hojii harka kee irratti isaa shuumte jechaa jira. Hojii harka kee kan jedhu hojii harka waaqa abbaa irratti miti. Abbaan ofiisaa uumee Yesuus Kiristoos irratti mo'achiise miti. Waaqummaan uumee nama ka ta'e Yesuus Kiristoos inni ergamoota gadi ta'e sun
nama irratti aboo hundumaa si galagalee jechuudha. Sababni isaa Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti haroorri Waaqayyoo dhageeffadhu mee hold on. Wama mina dubbisiisan jirtu bar. Ufuma kan keetti dubbataa. Anka si gaafate abbaan ofii isaatti uumee Yesuus Kiristoos irratti shoome jechaa jira. Kan uume abbaadha miti siin jedhe. Aboo qabaachuu sin gaafanne kan uume Waaqayyo miti abbaa. Yoo na dhageettee gaafii deebi'an sin deebine maal si fayyada gadhiftee haasofte. Yookaan ati jettee ragaa barbaadde dhaabeen sii kenna hin dhaabdaa jechuudha. Kan hojii harka isaatti waa uume Waaqayyo uume miti. Kan uume Waaqayyo miti. Ergamoota gadi kan jedhu jala namuun nama yeroo ta'edha. Nama yeroo ta'eetiin jedhee dhalli namaa hundi aboo isaa jala galee jechuudha. Erga Yesuus nama ta'eetii Waaqayyo uume waa hundayyuu. Maal? Erga Yesuus nama ta'eetii Waaqayyo waa hunda uume. Kan jechaa jiru hojii akka keerratti isa uumte jedha. Akka fayyuu fi siin jedhe laal na dhageeffadhu mee na dhageeffadhu. Efesoon boqonnaa tokko 10 irra maal jedha? Kaayyoon Waaqayyoo bara dhumaatti waan hundumaa harka Kiristoos jalatti walitti qabudha jedha. Harka Kiristoos jala walitti qabudha kan gaafa jedhu namni deebiin qabdu darbe deebiin qabdu. Hayyee gaaffii 8ffaa nama dhiiraaf durbaa godhee kan uume Waaqa abbaati moo ilma? Abbaadha karaa ilma isaa ka uume. Ragaanaa kenni karaa ilma isaa. Abbaadha karaa ilma isaa. Karaa ilma isaa uumeen jedhu wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti dhiiraaf durbaa godhee kan uume Waaqa abbaadha jedhee dubbata. Yesuus ofii isaati. Ragaa sii kenna. Ragaa sii kenna isheen dhageeffadhu qaba. Naa kennu. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irraa akkana jedha. Asirra si dubbisa. Hayyee. Dhaab yoo barbaadde dhaab hold on isa dhaabaa gan baasuuf. Ingiliffaan si dubbisa. Ingiliffaan si dubbisa. 3-9 irraa. Ingiliffaan si dubbisa Ingiliffaan qara jedhaattaa jechoota qaraatuutti deebita deeqaa dhaabdanii thank you amma itti fufaa baaseera waan ta'eef to make all men see what is the fellowship of mystery which from the beginning of the world has been hid in God who create all thing by Jesus Christ jedha. Kanaaf waan all jechuun waan garii wayitiin all hin jedhama jechuudha. Sana booddee ona gaafte baasis garsiisa. All thing jechuudhaan dhiiraaf dubara si gaafadhe kophaatti Yesuus Kiristoos Maatiyos Wangeela 19:4 irratti maal jedha? Inni akka dhiiraaf dubara godhee isaan uume hin beektan irree jedhe. Kan uume Yesuus moo Waaqayyo dheesse gaafadheen? Abbaatu karaa ilma isaa uume Qolaasiyaas boqonnaa 1:16 irratti waaqa irra ka jiru lafa irra ka jiru aboo kan qabu aboo kan qabne hundinuu karaa ilma isaa. Dhiiraaf dubara Waaqayyo karaa ilma isaa uume kan jiru. Hunduma namallee hunda si gaafanne ani Yesuus Kiristoos waaqa irrallee ka jiru lafa irrallee ka jiru. Dhiiraaf dubara si gaafadhe baas nagarsiis. Dhiiraaf dubara kan uume karaa Yesuus Kiristoosiin dhiiraaf dubara uume kan jiru nagarsiis. Waaqa irra ka jiru lafa irrallee ka jiru yoo jedhu waaqarra ka jiru lafarra ka jiru namni waaqarra lafarra jiru waaqarras kan jiru bishaanis lafarra jira muknis lafarra jira ergamoonni samii keessa jiran akkas gaadhe dhiiraaf dubara kan uume karaa Yesuus kan jiru baas nagarsiis daqiiqaa qabaa dhaaba dhiiraaf dubara illee